بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني موبايل كيسن ميموري نساتي قادا واتساب هاته تليجرام هاته فيديو يوكا سغلي يوكا سوران غرغرا اسن هركا غوتو اسدورا فيديو توكو اسن ارغي جرا اما امو تليجرام كانرات yoo haquu dadhabdan mala isinii dhaha sun maali jennaan chaanaalima qofa irratti ilaaltanii isin hin bu'u innu seevin ta'u waliin rakkatina chaanaalima gubbaa irratti ilaalama malee isin biratti seevin ta'u yoo inni ka seev isin biratti ta'u taate akka inni seev hin taane akkamitti gootanii ka jedhu isinii ibsa inshaallah. dura dursoo telegiraama bantanii eegasanii icdaadaat yookaan seetingi ka jedhu kanarratti rukuttanii achiin booda irraa gadi deemtan waytatti gadi deemtan kunoo tanziil tilqaa'i ka jedhu kana isarratti gadi rukuttan tanziil tilqaa'i ka jedhu kanarratti gadi rukuttan jechuu تنزيل تلقائي جتون أفان فرنجيتين أوتوماتيك ميديا داونلود جتو تها يسبب باردتي قدر كنتن صوتي جدا صوتي جتون إسا يرو موبايل داتا موبايلا فيدمتو كوني yeroo daataa moobaayilaa fayyadamtuuf akka inni hin buufne yoo barbaadde asirratti gadi rukuttaa eega kana kanneen keessaa hayxa kuno bootaa sanduuqa qabdu kana fakkeenyaaf yoo akkatti inni jiraate keessaa hayxa akka inni hin buufne eegasii muwaafiq yookaan okey jetteeni keessaa baata jechuudha. okey jetteeni keessaa baata lamuullee inda ittisaalii bishabakati laasilkiyyaa jedha when connected on wifi jechuudha kuni isarratti rukuttaa yoo inni kanniin ka mallattoo keessaa qabaatu taate keessaa hayxee muwaafiq yookaan okey jetteeni keessaa baata sadaffaarrallee deemtee biyyaan ala yoo jiraatte jechuudha kuni isarratti rukuttaa yoo kuni qabaate akkuma beekamu hundaa keessaa hayxee muwaafiq jettaani achiin booda yaada kee ni cufatta jechuu moobaayila kee haala kanaan geessitee hin bu'u jechuu wanti abbaan fedhee ergu jihaada moobaayila kee gubbaatti hin bu'u miimoorii irratti illee hin bu'u moobaayila kee gubbaa irratti illee hin bu'u waatsaap illeen akkasuma fakkeenyaaf waatsaap illee yoo isin harkaa guutee karakkattan taate waatsaappii gubbaatti rukuttanii seetingi ka jedhu kana gubbaa irratti rukuttan icdaadaat jechuu seetingi jechuun isarratti wayita rukuttan addardashaa wal mukaalamaa jedha afaan arabaatiin addardashaa wal mukaalamaa jedha addardashaa wal mukaalamaa jechuun afaan ingiliffaatiin maan chat in the calls ka jedhu isarratti rukuttan gaafa kana akkuma karee huusanii irratti rukuttan maaltu sidibaa kanniin tuba kuni afaan arabaatiin at-tanziilu tilqaa'i lil wasaa'it jedha afaan faranjiitiin ammoo meediyaa auto daawunlood jedha isarratti gadi rukuttan jechuu gadi rukuttan kaduraattu isinii baha kaduraa sanirratti maaltu dhufa when using mobile data ka jedhu yookaan atnaa istikhdaami bayaanaat ilmahmuul ka jedhu gubbaarra rukuttanii suuraa yoo qabaate hundaa keessaa balleessitan jechuudha muwaafiq yookaan okey jettanii keessaa baatanii kalammata harallee dhayxanii when connected on wifi jechuudha isarrattillee yoo inni qabaate keessaa hayxan hunda isaatu muwaafiq jettaniini ka sadaffaarrattillee dhayxanii atnaa attijwaal biyyaa ala yoo banaa baatan jechuudha yoo inni qabaate isallee keessaa hayxanii muwaafiq jettanii keessaa baatanii haala kanaan hin bu'u jechuu wanni tokkollee waatsaappii tahee telegiraam tahee wanti isin akka hin buune hajamtan sunniin tokkochi isaatu hin bu'u hayyama keessanii dhala moobaayilli keessan isin jala
hin guutu jechuu. Haala kanaan yoo fayyadamtan meemoorii keessanillee qusachuu dandeettan waan isin irratti rukuttanii buuftan malee bu'uu hin danda'u jechuudha. Galatooma isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.